Damee investimentii irratti sababoota weerara COVID-19 fi rakkoo nageenyaa kaaba Itoophiyaatti uumamee tureen dhiibbaan dhaqqabus sochiin investimentii Itoophiyaa dabalaa jiraachuu Komishiniin Investimentii Itoophiyaa beeksiseera. Komishinarri itti aanaa Komishinii Investimentii Itoophiyaa obbo Daani'el Tarreessaa bara kana baatii 9 darbanitti investoroota 168 heeyyamni akka kenname ibsaniiru. Kana keessaa kaampaanonni 103 kan biyya alaa, 36 kan biyya keessa fi alaa gurmaa'uunii fi 29 kaampaanota biyya keessa heeyyamni kennamuu ibsan. Kaampaanonni 168 eeyyama fudhataniitu jiru waajjira kanarraa yookiin immoo investment commissionii kanarraati jechaadha. Gaafa ilaallu parsantiin guddaan kaampaanota biyya alaati. Keessumaa kaampaanonni 103 ta'an guutumaa guututti kaampaanii biyya alaatiin dhuunfatamedha. Parsantii 60 ol jechaadha. Itti aanuudhaan biyya alaaf biyya keessaa waliin ta'uudhaan yookiin immoo joint venture kan jennuun parsantii 22 ol kan ta'u isaanidha. Bara kana baatii 9 darbanitti investimentii kallattii alaarraa doolaarri biiliyoona 2.7 argamuus obbo Daani'el eeraniiru. Ji'oota 9 darban kana keessa kaapitaalli gara biyya alaarraa biyya keessaa dhufe gara kaapitaala biiliyoona doolaara biiliyoona 2.7 jechaadha kan gara biyya keessaa dhufe. Kun jechaan kaapitaala guddaadha. Keessumaatii haalli nageenya biyya keessaa erga milkanaa dhufe, haalli nageenya biyya keessaa gaarii erga taatee dhufe, investmentiin biyya alaarraa gara biyya keessaa dhufu dabalaa dhufeeti jira jechaadha. Kun jechuun haala wal fakkaataa bara darbee wajjiniin gaafa wal bira keenya ilaalu gaafa wal bira qabnu parsantii 10 oliin caalmaa agarsiiseeti jira. Kanaan dura paarkilee industirii keessa galaa kan turan kaampaanota biyya alaa qofaa akka turan kan himan obbo Daani'el bara kana garuu kaampaanota biyya keessaa 29f carraan gara paarkileetti akka galaniif kennameera jedhan. Yaadni kanaan dura ture abbootiin qabeenyaa biyya keessaa industirii paarkii keessa galuu danda'an kan jiran yaadii dogoggoraanii ture kana dura. Kun jechuun industirii paarkiin gaafa ijaaramu bu'uuraalee misoomaa iddoo tokkotti akka argamuuf yookiin immoo kaampaanonni iddoo garaa garaatti qubatanii jiran gara tokkotti dhufanii bu'uuraalee misoomaa iddoo tokkotti akka argatan akkasumas immoo tajaajila barbaachisoo ta'an foddaa tokkoon akka argataniif iddoo tokkotti walitti dhufanii akka gurmaa'anii hojjetaniif malee biyya keessaaf biyya alaaf jedhee kan adda bahe tokko illee hin jiru jechaadha. Kanaaf yaada sana cabsuudhaan yookiin immoo abbootiin qabeenyaa biyya keessaa carraa argame kana yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa industirii paarkii keessatti mootummaan sirriitti ijaaree qopheessee kaampaniin dhufee akka salphaatti jalqabu kana qopheessee jiru kana keessatti akka hirmaataniif carraa guddaa banee jira jechaadha. Damichaan bara kana baatii 9 darbanitti lammiilee 55,000 oliif carraan hojii akka uumame obbo Daani'el ibsaniiru. Baatii 9 darban kana keessatti carraan hojii uumaman gara 55,000 oliiti. Kun investmentiin yoo biyya keessa jiraate yookiin immoo hawaasi naannoo isaa ta'u mootummaanis haa ta'u qooda fudhattoonni hundumtuu yoo deeggarsa godhan carraa hojii bal'aa uumuu ni danda'a jechaadha.